السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو يوتيوب channel أمي زكريا كم نجرت فيا كيسني أنا نجر الحمد لله بقى نجرتني هرس وانتو قبضي سنين فجرا نسمع لي وجدتني أكمل تشونكرتي متى كنيت تديبتشو كدندنو على كمينة كتفيا دم نفسي نجرسيسا يو فكينيا ماشيني كان هنكباني اسمه كان فيا دمتني إذا كان shunkurtii keessan daakuu dandeettan jechaadha. Hin daakanillee garuu daddafuudhaaf yookaan yerootti fayyadamuudhaaf maashiniitu irra gaariidha. Maashinii haala kanaan sirriitti bulleessee daaka. Kun garuu hamma sanillee hin daaku. Lammaffaa asitti loomii qopheeffannee jirra. Loomii yoo argattan itti fayyadamtanii yoo dhabdan itti dhiistanii faayidaa isii ammoo akka rifeensi keenya fakkeenya forforii waan garaagaraa hin godhanneef yeroo tokko tokko itti fayyadamtanii kana chirraafe yoo argattanitti fayyadamta yoo dhabdan yoo itti dhiistan illee homaa rakkoo hin qabu. Akkasiin jedhan hordofa. Amma haala kanaanii loomii habba nuusa tokko jecha walakkamaa tokko itti cuunfee jira. Manni kun shunkurtii duraan argitan sanii fi loomii takka walakkaadha jechaadha yookaan nuusiidha. Amma meeshaatti fayyadamu kanatti buufanna. Isa kanatti buufattaniiti yoo barbaadan zayitiitti naqattan jechaadha. Zayitii kanuma fayyadamtan kanuma duraan rifeensa keessanii fayyadamtan itti naqxanii yoo barbaadan ammoo isuma kana bicha haala kanaan dibattanii guyyaa takka qofa dibattanii dhiisuu osoo hin taane fakkeenya har'a waan tokko dibattanii guyyaa san waan san fayyadamtanii dhiisuun faayidaa takka illee isiniif hin qabu, bu'aa takka illee isiniif hin kennu jechuudha. Jijjiirama illee isiniif fiduu hin danda'u. Namoonni tokko guyyaa kamii haga yoomii dibannaa baatii meeqa fayyadamnaa jettanii fakkeenya yoo xiqqaate ji'a 5 ji'a 6 akkas fayyadamtanii jijjiirama isaa arguu dandeettan malee guyyaa 2-3 fayyadamtanii jijjiirama isaa arguu hin dandeettanii. Kanaafuu guyyaa takka dibattanii hin dhiisinaa. Yoo xiqqaate baatii 4-5-6 hamma barbaadan dibattanii kaatanii jijjiirama isaa argitan malee namoonni hedduu waan tokko dibatanii ooma takka jijjiirama isaan argine nan fayyenne jedhanii dubbatanii yoo suufatanii illee itti dhiisan yeroo 2-3 fayyadamte akkas osoo hin taane haala kanaan torbee keessatti marraa 2 yookaan yeroo 2 fakkeenya 3 illee fayyadame garuu mataan kee yeroo hunda miicuu waan sirrii hin taaneef torbaan keessatti yeroo 2 yoo fayyadamte gaariidha. Yoo argatte akkanatti loomii itti naqxe bareedaadha. Yoo loomii illee hin jiraanne isuma qofa fayyadame loomii itti baay'isoo hin taane walakkama kana amma kanatti yoo barbaachisaa ta'e haganuma dibachuu barbaada waan ta'eef isin guuta hamma kana guuttanii illee dibachuu dandeettanii haguma rifeensi keessan gahu qopheeffatan jechuudha. Namaaf kanuma qofa barbaade yoo barbaadan zayitii itti naqxanii yoo feetan akkanumatti dibattanii garuu zayitii yoo naqxan mataa keessan dafee dheeressuuf laaffisuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Maaliif jennaan faayidaan zayitiin sun qabdullee as keessatti walitti qabama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo hagamna irra turaa ka jedhama. Namni tokko dibatee daqiiqaa 30 fadhiqata, sa'a tokko fadhiqata. Akkas osoo hin taane yoo xiqqaate sa'aatii 5-6 akkasitti illee yoo hojiin sitti baay'atee yeroo dhiqattu dhabdee biizii taate yookaan jette ofirra turtee akkasitti illee yoo halkan rafuu irratti rakkoo siif hin qabne ta'e ganamallee irra kaatee yoo dhiqatte rakkoo hin qabu. Mataa kan kee akkuma irra ture saniin faayidaa siif kenna. Wanni tokko akkuma namarra tureen faayidaa namaaf kenna malee sa'a 30 daqiiqaa 30 keessa yoo dibattee dhiqatte faayidaa takka illee hin qabu. Dafee akkasitti mataa kan keetiif jijjiirama fiduu hin danda'u. Maaliif jennaan inni kun asidii osoo hin taane waan orijinaaliidha. Waan mana keessatti fayyadamu waan ta'eef keemikaala hin qabu. Mataan kee miidhaa takka yoo geessuu hin danda'u. Si gubuu hin danda'u. Rakkoo takka waan hin qabneef itti sa'a dheeraa fayyadamuu dandeetta. Sa'a muraasa yoo fayyadamte bu'aan inni sii kennu hedduu xiqqaadha. Kanaaf ofirra dheeressitanii sa'a hedduu ofirra tursiiftanii yeroo dibattanillee mataa keessan sirriitti masaajii gochuu qabdanii sirriitti mataa keessan sussukumtanii waliin gahettanii maqacceetti dibachuu qabdan malee akkanuma ofirra naqxanii ta'e inniyyuu akka bishaaniiti waan ta'eef sammuu keessan keessa hin dhaabatu. Sirriitti sammuu keessan keessaa yaa'ee jiga. Kanaaf haala kana yoo fayyadamtan gaariidha isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Jazaakallahu khairan. Namoonni YouTube channel kootiif haaraya taatan
لايك شير سبسكرايب ناقودا نجد جبيسا سنين جدا يو جالتني كنمان تمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان براتي ولدت ديبنتي نقا ربي كيسنا وجرادا